Guyyaan Valentine Day kan jedhamu waangota waangotaaf afuura sarootaarraa akka inni dhufu. Mallattoo dhuma baraa ta'ee kan inni mul'atu dhibeen kun kan inni ofiisaa beeksisu maalirraati yoo jettanii sababii dhibee kanaaf kittibaatni yookaan yaalli argameef maayikiroochippii kana qaama keessa galfachuu qabdu. Maayikiroochippii kana itti fayyadamuu qabna. Kun bu'aa teekinooloojiiti malee mallattoo bineensichaa miti jedhanii. Phaaphaasota Roomaa warra jedhamanii fi shamarree durbummaa qabdutu qabamee dhiyaata guyyaa Valentine Day. Antirii jechuun lakkoofsa baay'ee guddaadhaaf safara hin qabnedha. Akka pilaaneetii guddicha adda ta'etti gaafan iddoon itti ilaala. Urjiin guddinaan lammataa immoo oksiiliyeeniidha. Guddinni isaa lammaffaarra kan jiru oksiiliyeeniidha. Akaakuun lolaa lakkaa'amee kaa'ame 404 ta'an addunyaa kana irratti bu'an yookaan bu'aa turan bu'uufis jiran. Addunyaa kana irraati biyyi Ingiliz biyya yeroo jalqabaatii fi animaalii wajjiniin yookaan immoo bineensotaa wajjin cidhaa akka geggeeffatanii fi biyya eeyyamteedha. Gadameessa qofa kiraayii fudhatanii akka dubartiin caljetteedhuma mucaa deessuuf kan godhan jiru. Asuma Finfinnee keessatti kan qamisii gabaabaa utuu hin taane kan paantiin deemanis jiru.